Qacam anis si qacam kaleessa modeen gadda viidiyoo waraabdee garee 120 keessa kan jirre ummata kanatti wakkachaa kakachaa turte yoo qabaatan ragaa fida nagaafadhaa jechaa turte waa malee suuraa kee poostiin goone yani ragaa moo qabisittani ma kaleessaaf dheengadda bakkee suuraan kaasa'ee fi viidiyoon kaasa'een ijoolleetu itti maxxanfame hundatti ijoollee koomentii godhaa turan laayikii godhaa turan suuraa isaanii sassaabdee kaasa'eetti dabarsite kalee galgala manarra deemtanii bakka nuti poost godhamnetti maaliif koomentii kennitu maaliif yaada kennitu jettanii irra deemtanii tumaa turtan ati basaastuu kaasa'eeti ergamtuu kaasa'eeti garee 120 keessaa dubartoota meeqa akka waraante ambootti ijoollee meeqa akka shugguxiin doorsistu sababa keetiin ijoollee meeqa amboo gadhiisanii akka deeman odeeffannoo nan qabaa jechuudha ergamtitti akka dubartiitti sittaasaa gadi galtu zaqqii hidhatte san hiikadhu nattas kenne anatti hidhata qabisi uffadhu akka dubartii fiizikaalii dhiirarree odoo qabaatte bar rootoo dhugaa rabbii jechuudha ati nama dhiirummaa kee kabajaan ofirraa fuudhee gurgureedha maallaqaan kan ergamtu ani kanan beeku dubartiidha ilmi dhiiraa tokko akkamitti aangoo da'oo godhame maallaqaan bitame lammii isaatti roorrisa akkamitti soo dhiiraati gadi galtu maallaqni isin lammii keessan darartanii ilma biyya keessaniitti akkasitti roorristanii daa'ima nyaattee waa garaan qabne ilmaan hiyyeessa akkas gootanii maallaqni isinii kaffalamu isinii nyaatama marzii isinitti haa ta'u nama miti dacheen irra deemtan sinaa gantu isin jechuudha balaa makiinatiin dhuma eengadda taatee obbo Waaqoo Kadiir irratti baaleetti ta'e balaaleffata afakkaatu daaran daakuu kan sobee addaatu yakkamaa balaaleffatu arganne amma goobas garee ajjeestee ajjeesiftu si miti kaasa'ee jala deemee kan ambootti ijoollee doorsisu cuubeedhaan shuggutiidhaan kaleessa manatti ijoollee tumaa bultanii har'aas baatee shuggutii dugda keessa godhattee sirbita surree kee fannisi doorsisi deemiti namni lama sin duuba dhaabbatee shuggutii sinitti qabee tokko kaameraa sin waraabaa nama tokko yoo tumtan dhiirummaa miti dhiirummaan akkasii hin jiru anaa dubartii tanaan odoo wal tumte yeroo lama ona dhoofte takkasii kabaluu hin dadhabu dhiirummaan akkasii dhiirummaa miti dhiirri amboo jechuudha roorrisaadha diinatti roorrisa lammii isaatti roorrisu ilmaan isaatti roorrisu sanuu maallaqaan bitamee ergamu amboo keessatti nama ati gurra murte moo nan beeka ilma oromoo abaluu jalatti koomentii kennin jettee nama ati gurra irraa murte nan beekaan odeeffannoo nan qaba guyyaa tokko immoo inumaan maxxansa nama akkasiitu nu faana miidiyaa fayyadama nama akkasiitu nu faana asirratti afaan oromoon waliin haasa'a nafxanyoota isin argite nafxanyaa oromoo keessatti guddatteedha oromoo akkana godhun agarre waan ta'eef because oromoo akkanatti ilma oromoo tokkorra bahee sanuu nama irreen qabne akka diinatitti kaleerra dhaabbatu akka sanyiin arganneef diina isin kaasa'een hanga ammaa seera jala hin oolle kaleessa galgalallee mandara keessa deemee ijoollee tumaa ture roorristoota shiftaadha abbaa fe'anitti roorrisan nama isaan mormu arginaan kaan cuubeedhaan kaan shuggutiidhaan kaan akkuma argitan hin tuman tokko viidiyoo waraaba dhaabbate tokko lama shugguxii baasee dhaabbata tokko hin tuma kaasa'ee namichi jedhamu bineensa naatoo namaa kan hin qabne shiftummaan isaa har'arraa miti durra